Premier League England argana torbe demijaafaan kaleessa taphoota afur keessummeessee jira. Taphoota kaleessa keessa kan eegamaatti ture kan Manchester United reetiin ala Stadium London irratti West Ham United waliin taphateedha. Taphni kun goolii tokkitaan xumurame. Amma daqiiqaa 95ffaatti Manchester United moo'uuf ture. Goolii 1-0 durfamaa ture. Daqiiqaa 96ffaatti Benjamin Sheshkoon goolii galcheen Manchester United qabxii tokko kan argate. United taphoota afur olitti aansee erga injifatee booda kaleessa qabxii gatuu danda'ee jira. Michael Carrick erga leenjisaa yeroo kilaba kanaa ta'eeti tapha jalqabaa isaatii kan qabxii 3 osoo milkeeffatiin dirreedhaa bahuu danda'e. Gaa Manchester ammatti top 4 yookiin sadarkaa tokko amma free keessa xumuruudhaaf garee morkatuudha. Inumaayyuu namoonni egaa osoo torbee hamma kana imaluu baatee leegichi gareen kun ga'umsaas dhiyoo kana mul'isaa jiruun shaampiyoonummaadhaaf garee morkachuu danda'u ta'uusaa haasaa yookiin dubbataati jiranii. Mee tapha kaleessaa kaasnu Sheshkoon jijjiiramee seeneeti kuunyaadhaan goolii galchuu kan danda'e. Manchester United ga'umsi akka gareetti as dhiyeenya mul'isan jijjiiramni leenjisaadha dhugaatti. Jijjiirama sirrii akka ta'e kan ittiin mirkaneesse keessaa isa tokkodha. Yeroo kana tariitii osoo Ruben Amorim ta'e Manchester United bakka Tottenham kanatti argiteettee kaasuu dandeessa. Tottenham yaaddoo keessa jiruu fi Manchester United keessa adeemsi jiru kan wal fakkaatudha. Bara darbe jijjiirradhaan maallaqa olaanaa kan isaa ittiin baasan garuu injifannoodhaaf kan itti rakkate Manchester United ture. Taphoota arfan darban haalli isaan ittiin injifatan Michael Carrick leenjisaa dargaggeessa abdii qabeessa ta'uusaa kan ittiin mirkaneesse gareewwan inni injifaterraa kaastee gaafa ilaaltu dhugaatti jalqabbiin sun osoo baduu baate jalqabbiin keessumatti Ruben Amorim injifannoon gareewwan xixinnoo irratti gareewwan xixinnoo gaafan Premier League England keessa gareen xixinnoon hin jiru garuu sadarkaa Manchester United gareewwan hin madaalle kilaboota bara darbe liigichatti guddatanirra tokkollee injifachuu dadhabuu Manchester United Sunderland ala yoo ta'e qabxiin sun Manchester United bakka ammaa kanatti akka argamu sababa ta'ettee kaasuu dandeessa yaadati kaaftee osoo jalqaba dursee jijjiiranii Manchester United eessa jira isa jedhuu fi kaleessa garuu Nuno Espirito Santoon haalli isaan keessa jiran isaaniifis rakkisaadha. West Ham United sadarkaa gadii keessa kan inni argamu kaleessa osoo injifate ta'e daqiiqaa xumuraatti golee soo galuu baate tariitii hamma tokko abdii kan itti horatan ture dursanii tariitii boqonnaa dura goolii keessummeessuu baatanis boqonnaa booda haalli isaan ittiin of fooyyessaniitiin deebi'an Manchester United dhiibbaa keessa kan isaan ittiin galchanii. Egaa Manchester United haalli taphoota arfan ittiin darbate taphoota shanan kana ni injifata tilmaama olaanaa argatee ture. West Ham gadda injifatee dhufe gareen kun injifannoodhaaf dheebuu akka qabaatu kan ifatti ittiin mul'iseedha ture. Haa ta'uti daqiiqaa 50ffaa irratti Thomas Schuchek goolii inni galcheen durfamaa turanii daqiiqaan idilee xumurameera. Daqiiqaa 90 xumuramee isheen dabalataa xumuramu yeroo geechetti Benjamin Sheshkoon mallaqni jabaan sababa itti bahee fi yeroo tokko jijjiiramanii seenuunis gatii isaan kafalchiisa. Inumaayyuu tapha isaa irratti tarii Michael Carrick kitaaba Sir Alex Ferguson taphoota darban irratti seegalee yeroo baay'ee maal gochuu qabdu wantoota baay'ee kitaaba san dubbisee dhufa jedhama. Michael Carrick yoom injifachuu qabda eenyu yoo jijjiirtee jijjiirama qabxee argachuu dandeessa wantoota jaan sa'aatii kamitti injifachuu qabda isa jedhamu tapha kaleessatiin kan itti mirkaneesse isa kanaadha. Jijjiiramee seene daqiiqaa 69ffaa irratti Maatiyaas Kuunyaadhaan daqiiqaa 96ffaa dabalataa 6ffaa irratti goolii galche addaan itti bu'ee Manchester United akka hin mo'amneef gargaareera. Taphoota shanan osoo hin mo'amin akka imaluuf gargaareera garuu injifannoodhaan adda baaniiru Michael Carrick. Tapha kaleessatiin Manchester United carraa qabeessas miti carraa goolii uumuudhaan poozishinii taphaa caaluudhaan irra caaleera. Kaasamiiroon goolii galchee taphaan ala jedhamuudhaan kan jala haqamte osoo tariitii isaanii mirkanoofte injifannoo walitti aansanii akka galmeessaniif isaan gargaara ture. Ta'us garuu qabxiin argame isaaniif baay'ee itti kaasuu dandeessa. Benjamin Sheshkoon kaleessa isaan baraareera. Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuun amma isaaniif daran salphateera. Garaagarummaan Liverpool waliin qaban qabxii itti bal'atee 49-56 39-45 garaagarummaa qabxii 6 tapha lama jechuudha. Manchester United sadarkaa arfaffaarraa gadi bu'uudhaaf kun Manchester United bara darbe dorgommii Awurooppaatiin ala ta'eef bara dorgommii kanaaf abdii akka horatu taasiseera garuu tariitii tapha kaleessatiin West Ham carra qabeessaa miti jettee kaasuu dandeessa. Kaarikii wal qabatee egaa taphata Manchester United ta'ee yeroo shan Premier League England fudhatee jira. Taphattoota sirriitti waa'ee Manchester United beekan keessaa tokko akka ta'edha kan himamu. Joe Cole taphataa duraanii Chelsea amma xiinxalaa TNT'tti waa'ee Carrick dubbatee Michael Carrick ammatti xiinsammuu Pep Guardiola fi Zidane horatee jira jechuudhaan kan ibse. Dhuguma leenjisaan yeroo Manchester United
kun taphoota afran darbe irratti ga'umsi inni mul'ise ga'umsa qofa osoo hin ta'in kilaboonni inni waliin taphate kaasuuf yaalteerta dura irratti kilaboota akkamiiti Manchester City fi Arsenal fa'aadha kan injifate garee xinnoo yookiin garee ga'umsa laafaa mul'isaa jiran miti kan inni injifate so taphataan kun leensaan yeroo Manchester United Michael Carrick haala kanaan kan itti fufuu ta'e Manchester United hanqina taphattoota siin qabu gareen kun of course taphattoonni garee kana keessa jiran hedduun isaanii taphattoota dhuunfaadhaan kan laaltuu ta'e taphattoota ga'umsa ol aanaa qabanidha. Teknikaallee taphattoota jajjaboo ta'anidha taphattoota kanneen qindeessitee sirnaan fayyadamte taanaan liigicha murkataa wanti taaneef hin jirtu kanaaf hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuudhaaf amma inumaayyuu morkii shaampiyoonummaa caalaa bara kana hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuudhaaf morkiin geggeeffamu daranuu waan cimu natti fakkaataanii shifee maaliif amma shaampiyoonummaadhaaf kilaboota lama moor Arsenal garaagarummaa kana kan eegsisu yoo ta'e qabxii 6 waan ta'eef shaampiyoonii ta'uudhaaf carraa bal'aa qabaata Manchester City'n City'dha egaa carraa argate taanaan keessattuu taphoota torbeedhumaa irratti Pep ni beekna xiinsammuu injifannoo leenjisaa qabudha liigota sadan keessattuu La Liga Bundesliga fi Premier League keessatti kana leenjisaa waggootaaf horateedha so amma shaampiyoonummaadhaaf garee lamaan irratti waan fuulleffachuu dandeenyu natti fakkaata Arsenal fi Manchester City Aston Villaanis morkataa ta'ee jira garuu qixa kilaboota kanneen lamaanii ni jettee yaaddu hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuudhaaf amma sadarkaa lama sadaffaarraa kaastee Aston Villaan jira Manchester United jira Chelsea jira Liverpool jira Liverpool shaampiyoon dorgommitaati Chelsea leenjisaa jijjiiree jira taphattoonni ni qabate taphattoota star ta'anidha kan kana hammattee taphattoota kanneen qabatte Champions League Awurooppaatiin hirmaattu taanaan kilabichaafis kisaaraa guddaadha leenjisichaafis akkasuma kanaaf morkiin hirmaannaa Champions League Awurooppaa bara dhufu argachuudhaaf taasifamu daran waan cimu fakkaataa tapha Chelsea fi Leeds kaasnu tapha Michael Carrick tariitii leenjisaan kun gaafa dhufu waa'ee kitaaba Sir Alex Ferguson yeroo kaaftu qabxii 15 argachuu qabu keessa daqiiqaa xumuraatti Manchester United qabxii 13 kan inni argate fakkeenyaaf taphootuma darban yoo ilaalle kan Arsenal ittiin injifatan daqiiqaa 87 farra daqiiqaa xumuraa fargii time jedhanii isa yaaman kan bira Manchester United injifannoo kan inni ittiin galmeesse daqiiqaa 90 irratti Fulham irratti goolii kan galchan kaleessa daqiiqaa 95 irratti goolii kan inni galche Manchester United daqiiqaa xumuraa hanga dhumaatti harka kennachuu akka hin qabne tapha Manchester United Michael Carrick jalatti ittiin argate jechuudhaan xiinxaltoonni kan ragaasaaf ba'anii Kaarikis dhimma kana dhugaa beera taphoota 5 osoo hin mo'amin imaluun waan bayeessa malee hammeenyaa miti jechuudhaan kan inni dubbate tapha Chelseaatti darbuu dandeenya. haa ta'u tapha kaleessa irratti Chelsean egaa gareen kun hagas mara qabxii argachaatiin jiru rakkataatii jira gool 2-0 dursaa ture boodarra gool 2 keessummeesse dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Stamford Bridge irratti gool 2 qixaan xumuree jira egaa kilaboota barana Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuudhaaf morkatan keessaa Chelsean isa tokko inumaayyuu ja'a tokkoon dura gareen kun morkataa Arsenal akkasuma Manchester City ni ta'a jedhamee kan tilmaamaa ture amma garuu sigaataa waan jirudha kan fakkaatu kaleessas dursurraa gara qabxii gatuutti yookiin qabxii hirachuutti darbeetti jira hagas mara garee kana amma shaampiyoonummaadhaaf garee eegduu miti hirmaannaa waltajjii Champions League Awurooppaatiif yoo ta'e malee kun ammoo gama tokkoon Manchester Unitediif carraadha kilabni isaa gadi jiru Liverpoolis jira so tapha kaleessaa kana mee akkamitti ibsina keessattuu Chelsean dursurraa dirree isaa irratti qabxii gatuun wantoonni jiran fooyya'eedha gama Chelseatiin tariitii kaleessa kan West Ham irratti isaan galagaltoo hojjetan isaan irratti immoo kaleessa galagaltoo ta'e Leeds United jechuu dandeessa ni yaadatta West Ham 2-0 durfamaa turanii 3-2 kan isaan ittiin injifatan kaleessa immoo dursanii goolii galchaniiru 2-0 dursaadha kan ture Chelsea Joe Pedroon daqiiqaa 24 irratti Cole Palmer daqiiqaa 58 irratti peenaalitiidhaan goolii galchee Chelsea 2-0 dursaa ture sanaan booda ture taphichi daqiiqaa 67 irratti Lucas Nimecha peenaalitiidhaan daqiiqaa 73 irratti immoo Noah Okafor daqiiqaa kanarratti gooliin kun ammoo wal hubannaa taphattoota sarara ittisaa Chelsea goolii eegaa kilabichaatiin gooliin kun hundi kan galte isa sanis Moises Caicedoodha balleessaa kan hojjete kanaan Chelsea 2-0 dursaa ture lama qixa ba'ee tariitii daqiiqaa xumuraa irratti Cole Palmer gooliin inni osoo hin galchin hafe tariitii taphataan kun dheengadda hatriikii hojjeteera kaleessa goolii taphoota lamaaniin goolii 4 galcheera goolii saglaffaa Premier League England kan inni galche garuu kaleessa gatii Chelsea baafaseera ta'us garuu leenjisaan kilabichaa akkuma Michael Carrick taphoota 5 osoo hin mo'atamin imaleera carraan dorgommii Awurooppaa isaaniif bal'aadha amma qabxiin isaan qaban
tariiti Liverpool irraa hamma tokko achi siiqaniiru Liverpool 39 kan isaan qabani isaan immoo 44 kan isaan qaban garaagarummaa kanaan tarii Chelsea amma dursee morkii shaampiyoonummaadha kan Arsenal tarkaafateera Manchester City tarii miila isaanii hordofeen ala kilaboonni kunneen beekamaniiru amma morkii Awurooppaatii fi morkii gara gadiitti bu'uu keessatti kan isaan jiran qabxiin Chelseadha garuu kaleessa isaaniif gaabbisiiftudha. Dhugaadha kaleessuma Everton dirree isaa irratti Bournemouth goolii 2-1 mo'ameeti jira Tottenhamis imala irraan gadeetti fuusisee jira shifee dirree isaa irratti Newcastle goolii 2-1 kan mo'ame goolii Thiago galcheen Newcastle dursa qabatee sana booda daqiiqaa 64 irratti Gray goolii galcheen Tottenhamitti qixxaatee Jacob Ramsey daqiiqaa 68 irratti Newcastle akka injifatu taasisee jira Tottenham amma yaaddoo gadii keessaa ba'uudhaaf garee tattaafachaa jiru ta'ee jira kilabiin kun waggaa lamaan dura kilaboota Premier League England morkattoota jajjaboo ta'an keessaa tokko ture Champions League Awurooppaa irra deddeebiidhaan hirmaachuudhaan akkasuma Champions League irrattis morkattoota ciccimoo ta'uudhaan kilaboota 16 darbeera bara kanaa iyyuu tokkodha garuu barana kilabiin kun ga'umsa amma mul'isaa jiru kanaan hagami maluu danda'a kan jedhus waan gaafii sitta'uudha waa'ee tapha kanaa kaasnee yeroo qabnu waliin taphataa amma rakkoo guddaan kilabichi sadarkaa 16 bara darbee sadarkaa gadi aanaa liiga Awurooppaa injifatee garuu sadarkaa 17ffaadhaan kan xumure bara dorgommii kana adeemsa sanirra deebi'u taphoota 8 darban injifachuu hin dandeenye Tottenham Premier League Englandiin amma yaaddoo guddaan Tottenham bara dorgommii kana gadi bu'inna ragaaleen xiinxaltoonni kaasan injifannoo dhabuun dirree isaati irratti ammoo ga'umsa gadi aanaa mul'isuun Toomaas Frank illee itti fufiinsa isaa irratti yaaddoo guddaa ta'eera tariitii maaltu isaa mudate jijjiirraa taphattootatiin qabu taphattoota yoo ilaalte garuu immoo haalli wal dhabiinsi tasgabbii dhabuun sadarkaa oliitirraa garii kana keessa kan inni jiru tariitii fangasii ta'eera na fakkaata Tottenham keessa hooggansa irratti xiiqin deeggartoonni qaban leenjistoonni illee ofitti amanummaa dhabuun kilabicha keessumattuu Tottenhamiif qabxii dhabuu barootanas dhiyoote jennee kaasuu dandeenya bari dorgommii kun garee West Ham fa'aa waliin gara gadiitti Wolves fa'aa waliin yaaddoo irraa baraaramuudhaaf taphatu jettee Tottenham keessatti kan tarree kana keessatti eeramu kana booda furmaanni isaanii maal ta'an ka hooggansaa fi leenjisicha irraa hojii eegamudha. Kaleessuma taphatamee fi Tottenham tapha itti mo'ameedha. Dhaggeeffataan keenya tokko waan nu barreesse shife deeggara Manchester United haga taphoota 5 injifatu rifeensa koo hin muradhu jedhee wal qabatee maaf waa'ee isaan kaasna jedhe Frank Illet kaleessa carra qabeessa miti jechuu dandeenya. Taphicha daawwataa ture tamsaasa kallattiitiin dabarsaa ture Manchester United hin injifanne kaleessa guyyaa 500ffaa isaati osoo rifeensa isaan sirreeffatiin gama tokkoon deeggaraa kanaaf rifeensa murachuu dhabuun xiyyeeffannoon miidiyaalee akka gara isaa ta'anii taasisa osoo kaleessa ka Manchester injifatu ta'e sana booda namni waa'ee deeggaraa kanaa kaasuu hin jiraatu waan ta'eef so isaaf carraa jennee kaasuu dandeenya tariitii kana booda taphoota 5 eeguun dirqama isaaf ta'a jettee kaasuu dandeessa taphoota 13 hafan keessaa Manchester United walitti aansee immoo Michael Carrick jalatti taphoota 5 yoo injifate gurbaan kun sobbaafachuu danda'a. haa ta'u taphoota har'a eegaman keessaa Manchester Cityin Etihad irratti sa'aatii 4:30 irraa eegalee Fulham kan simatu ni eegama. Cityin John Stones ji'a lamaan booda deebi'uun waan aagaati deeggartoota kilabichaaf ittisa irratti tasgabbii taphataa qabuu fi tasgabbaa'ee taphataa ittisuudha. Taphattoonni garee kana keessattuu Gvardiol fa'aa Kovacic fa'aa sababa miidhama yeroo dheeraatiin garee kanaan ala jiru. So har'a kan injifatu ta'e garaagarummaan Arsenal waliin qabu hamma Arsenal boru taphatu gara sadiitti dhiphata kun daranuu morkii waancaa akka finiinuu fi Mikel Arteetaan boru Cityin har'a kan injifatu ta'e tasgabbii malee gara dirree akka seenu taasisa tapha kana haala haallume. Tapha dheengadda Liverpool Manchester Cityin injifate irratti koommentaatarri kubbaa miilaa tokko akkas jechaatiin ture yeroo kana deeggartoota Arsenal gidduu keessatti maaltu akka uumamu maaltu akka yaadamu tilmaamuun nama irrakkisu yaada jedhu kan taphataa jiru Liverpooliif Manchester Cityidha kan yaaddaa jiru Arsenal ta'uusaa yaada san irratti kan kaasan kana yaada deeggaru kaleessa tariiti gaarii Neville ammoo tapha Cityin irra qabu kana ilaalchise yeroo kana inni ari'uu fi duuba inni fiiguuf inni fuuldura kaatu tokko miti inni dura fiigu jalaa ba'uu fiiga inni duuba fiigu immoo dhaqqabuu fiiga xiinsammuun of duuba mil'achaa fiiguu fi fuuldura daaltee fiiguudha tokko miti. Atileetiksii keessatti illee namni dura fiigu qilleensa dhiiba waan ta'eef baay'ee hamma makka ulfaataa ta'e isa kanarratti har'a City yoo injifate garaagarummaa kana qabxii 3tti dhiphisuun daran Arsenal akka yaadda'u isaan taasisa garuu yaanni Dennis Bergkamp kan taphatan duraanii Arsenal kaase ammoo bara dorgommii kana Arsenal sababa morkattoota isaatiin waancaa kan dhabuu miti jedha Aston Villa kan ilaaltu yoo ta'e Manchester City tariitii dheengadda injifachuudhaan yoo kan ilaaltu ta'e morkattoota isaaniif jecha waancaa kan dhabuu miti irraa buufachuu hin danda'an yaada jedhu kan inni kaase dhugaa dubbachuudhaaf amma garuu
adeemsonni kanaan baroottan darbanii xumura irratti Manchester City raawwataatiin ture taphoota 13 hafaniin raawwachuu hin danda'u jettee kaasuu hin dandeessu. Mark Gane ittisa irratti fooyya'eera, Diaz deebi'eera, Stones deebi'eera, Hussanof cimina isaatti dabaleera, miidhama dheengadda mudateera, xinnoo bayyanateeti kan inni jiru. Kun tariitii xiinsammuun taphattoota garee lamaan gidduu jiru. Taphattoonni Arsenal keessa jiranii fi taphattoonni Manchester City keessa jiran xiinsammuu waancaa injifachuu irratti garaagarummaadha kan isaan qabanii. Miirri dheengadda tures kanuma. Taphni kun har'a tariitii Manchester Cityidhaa fi tapha isa murteessaadha. Itihaaditti taphachuun ammoo riikoordii qabaachuun Manchester Cityidhaa Fulham irratti tapha jalqabaatiin 5-4 xumuramuun yaadatta. Taphni kun illee har'a akka eegamuuf kan inni daran murteessaadha. Tariitii imala waancadhaa sanillee taphatti akeeku jettee kaasuu kan dandeessudha. Taphni eegamu biraa Stadium of Light irratti Sunderland garee ga'umsa laafaa mul'isaa jiru shaampiyoon dorgommichaa Liverpool tapha simatudha. Egaa Liverpool qabxii 39 qabaachuudhaan sadarkaa jaffaarratti argama. Morkataan isaa kanarraa waliin taphatan Sunderland qabxii 36 sadarkaa 11ffaarra taa'ee jira. Sunderland yoo injifate qabxiidhaan Liverpool waliin ni qixxaata. Akkasuma Liverpool kan injifatu yoo ta'e sadarkaa isaa fooyyeffachuu hin danda'u. Maaliif qabxii 39 qaba. Isaa ol kan jiru Chelsea 44 qaba. Yoo injifateeyyuu qabxii isaa 42 kan gaatuu fi garaagarummaan gidduu isaanii qabxii 2 waan ta'uuf achuma sadarkaa jaffaa kan cimsatu ni ta'a. Taphni kunis tapha eegamaadha. Boru Arsenal Brentford waliin taphatu haa ilaallume. Keessumattuu isa kana taphni murteessaan Brentford Liverpool waliin qabxii wal qixa qaba. Dorgommii Awurooppaadhaa argachuudhaaf kan inni taphatu. Arsenal shaampiyoonii waggaa 22 booda waancaa argachuudhaaf kan isaan taphatan. Tariitii riikoordiin irratti qabu bara 2021 injifate Brentford akkuma ol guddateen Mikel Arteta garee rifachiise keessaa Brentford isa tokko. Kilaboonni kun amala lamaan wal fakkeessu wanta qaban har'a morkiin kubbaa qilleensarraa lafarratti kubbaa waan taphatamtu fakkaatu diinaasarra. Igor Thiago akkamitti dhaabanii? Akkamitti dhaabu inni biraa kilaboonni lamaan kubbaa dhaabbirraa goolii galchuudhaan gareewwan Premier League keessatti bara kana beekamanidha. Arsenal Premier League Englandin goolii 20 galcheera kubbaa dhaabbirraa. Brentford goolii 11 galcheera. Hangam gareewwan kun kubbaa qilleensarraa irratti jaboo akka ta'an kan namatti agarsiisudha. Tariitii garee Mikel Artetaadha. Taphoottan darbanii riikoordiin irratti qabu egaa 2021 garee kana mo'amuu dhabuun isaanii carraa kanaaf kana alatti tariitii haalli bara dorgommii kana ittiin dhiyaatan filannoo qabaachuun Mikel Arteta mataansaa tapha har'aa kanaaf humna qaban hunda fayyadamee taphachuu danda'a jettee kaasuu dandeessa. Bukaayoo Saakaan miidhamarraa deebi'uus amma tapha kanaan ni taphata jetteen kaaftu. Taphoottan darbanii irratti isa malee hangam carraa uumuu akka danda'an kan ittiin agarsiisedha. Gama biraatiin Yokeresh gadda goolii 2 galcheera. Har'as abdii Arsenal ta'a jedhameeti kan inni eegamu. Kana mo'amuun isaanii ammoo daran dhiphina hamaa keessa akka isaan galchan waan taasisuuf tapha kanaafi dirree keessatti waa 2 qabatee seena Arsenaal dursee Manchester City har'a yoo taphate yoo mo'ate dhiibbaa qabateeti kan inni taphatu. Yoo City mo'ame ammoo hamma tokko abdii qabateeti kan inni taphatu. Garee kana keessa yaada 2 qabatanii keessa taphatanii amma Arsenal xiinsammuu injifachuu qaba yaada jedhuudha kan ka'aatiin jiru. Bara Wenger taphni kamiyyuu Arsenal yoo taphatu torbee jalqabaas yoo ta'e tapha waancati. Bara kana tariitii Arsenal darbee gareewwan xixiqqoo irratti erga goolii tokko galchee gara ittisaatti deebi'uun jidduutti Mikel Artetaan maal yaada isaatiin ture. Dhiyeenya garuu adeemsa keessa erga goolii galchee goolii dabalataa barbaaduudhaaf fiiguun Arsenal ammoo miira xiinsammuu waancaa san akka qabaatu isaan taasisa jedhee eegama. Taphni boruu kun Arsenal kallattii waancaa haalan dhibbeentaa danuu akka akeekuuf taasisa. Dhugaadha tapha baay'ee murteessaadha. Brentford garee laayyoo akkan ta'in barana mul'iseetii jira. Kilabiin kun egaa taphoota ammayyoonaa taphate 25 keessaa 12 injifatee jira. Keessattuu Igor Thiagoon baran taatee liigichaa ta'e goolii 17 galchuudhaan baay'ina goolii galchuu haalaan ta'anii hordofaatii jirus boru taphattoota sararraa kilaba Arsenal maal gochuu danda'a kan jedhu halkan sa'aatii 5 irraa eegalee deebii kan argatu ni ta'a. Walumaa galatti waltajjii marii ispoortii roobii guyyaa kanuma ture.